Raggaasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elonoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Adamsaa Addoo. Sagantaan keenya kamisa galgalaa eegaleera. Dura dursoo matoota oduun isinitti hima. Manni lubummaa Oromiyaa fi Sinoodosiin Itoophiyaa wal ta'uu irratti gabaasa bal'aa qabna. Koreen keenya akkuma jirutti jira. Inumaa'u akka durii kadhaadhaan odoo ta'in kadhatamne ulfinaa fi kabajaa addaati. Humna addaati. Barreessaan qorichaa barsiisaa Haayila Mikaa'el Taaddasaa immoo murtee darbe morman isaanis dubbisneerra. Ajjechaa naannoo Somaalee fi Affaar keessatti bana mudachaa jiru irratti gabaasa qaaceessineerra. Odaa Awwood kan bara kanaa kaleessa ture. Waa'ee badhaasichaaf miira uumame hundeessituu badhaasicharraa odeeffanneerra. Waltajjii uummata kana madaalu qopheessee namoonni achirratti argamanii wal kabajuu jaalaloo walii laachuu danda'uu isaaniitiin baay'een gammada. Odeessaalee gaggabaa waliin dabaalee kan isiniif dhiyeessu an Hamzaa Hussein. Oduu jalqabaatiin adeemsi araaraa koree qindeessituu mana lubummaa Oromiyaaf qulqulluu Sinoodosii Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa raawwatamu jaarsoliin araaraa himan dhimma kanarratti dura taa'aa koree mana lubummaa Oromiyaa luba Balaa Mokonnin dubbisneera. Durumaan gaafa kaanu koree kana beekamtii nuu kennaa jenneen beekamtii nuu kennaa jennaan nu didan. Sinoodosiin rakkoo kana hiikuudhaaf yeroo 5 murteesseera. Koreen haa dhaabbatu jedhan. Koreen dhaabbatu nam tokkicha afaan Oromoo dubbatu keessatti hirmaatu hin horkabu. Kanaafuu amma maal ta'e nuyi gadi baanee too'ii of ijaarra. Gaafin isin kaasta sirriidhaa garuu dhiifama gaafadhaa jedhan. Hin gaafannu ennee ba'a. Ergasii nuyi of cimsaa of addarajaa aanaa godinatti turre. Amma maalirratti walii gallaseeti. Addaraaj komiteen kuni akkuma jirutti ta'ee liqaawunti gubaa'eerraa Sinoodosiin namoota muraasa nutti dabalee too'ii qoratamee akka dhiyaatu. Kana qaamni Sinoodositti waliigalteen godhamee qaamni Sinoodosiin kana milaata gubaadhaa dhiyeessee fi qulqulluu Sinoodosiin immoo kanuma mirkaneessu. Koreen keenya akkuma jirutti jira. Inumaa'u akka durii kadhaadhaan odoo ta'in kadhatamne ulfinaa fi kabajaa addaati. Humna addaati. Fakkeenyaaf ejjiwwan tokko bittaa sitti himu. Koreen kunii fi koreen mana lubummaatii fi paappaasonni godinaalee jiru wajjin ta'anii karoora baasanii bulchiinsa nutu geggeessa jechuudha bakka waan ta'uu qabus immoo wajjiniini jedha. Kanaaf nuti yoomiyyuu ala gaaffiin keenya kabajaa wajjin simatamne miti. Ji'a 3 qabnee mari'achaa turre har'umaa miti. Kan biraama wanta akka ifa ta'u kanan barbaadu Sinoodosiin mana lubummaa Oromiyaa irra dhorkaa kaa'ee ture irraa kaasee jedha. Oduchi maal jechuudha kun mee akkan hojjenne akka sossoone akkan qaddaasne akkan eebbisne an jedhuudha ka angoo lubummaa keessan qabameedha ka hin hojjetinaa ka namni tokko wannan galleef olii gadi laaqa nuyi duraanuu nu yalaan qabamne jenna amma garuu ijoollee keenya irratti daangessuun angoo isaanii qabuun sirrii miti kuni dogongora kaasne jedhan amma manni lubummaa Oromiyaa isin qabattanii kaatanii gareen keessan irratti qabsaa turtan kuni afaan Oromootiin tajaajilli akka kennamuudha kanaan dura siree deebinee hojjechaa turre garuu Sinoodosiin kan jechaa ture addatti bataskaana addaa kan Oromiyaa hundeessuudhaaf malee afaan Oromoon tajaajiluuf miti kan jedhu komii garagaraa kaasaa turan amma fuulduratti qormaati kun isin mudatu jechuudha hundumaa irratti walii galame akkasin fuulduratti deemtan. Kana kan Sinoodosii gammachiise maaloo inni bataskaana biraa uufuu malee kana cimsuudhaa hoo ta'e immoo angoo hundumaas qabnu hundumaas ni kennina bajata ni kennina nuun jedhan kana mitiire kanan nuu galee jedhan kana mitiire kan waraar duraan lolli keenya maali bataskaana biraa hundeessuu fi paatriyaarkii shoommachuu fi Sinoodosii biraa uumuu fi nuun jedhan waggaa tokkicha hunda nu laalan hin goonan bataskaana biraa isa hubatan gaam nuti kaayyoon keenya dhugumaa sitti muun bataskaanni tuni bataskaanni Ortodoksii Oromiyaa keessatti Oromoo fakkaachuu qabdi biyya Tigreetitti Tigree biyya Amaaraatti Amaara fakkaachuu qabdi afaan ummataatiin aadaa ummataa kabajjee haa jiraattu kana kaayyoon keenya namoonni naannoo sanitti dhalatan tajaajilanii kanarratti walii galle. Kanaafuu kaayyoo keessan irraa duubatti hin deebine akkuma kaatan itti huftuu sanuma irratti walii galame jechuudha. Itti fufnaa hanga turiitiin odoon ta'an isaa ol sadarkaasaa isaa oliin kan ta'e. Mana lubummaa Oromiyaatti barreessaa kataana bukaatoon seera barsiisaa Haayila Mikaa'el Taaddasaa murtee darbeerraa mormiin qaba jedhan wiixinee walta'iinsaa dhiyaatee iftoomina kan hin qabneedha jedhu. Tokkoffaayi dhorkiin hooggantoota mana lubummaa Oromiyaatti darbee ka'ee jira inni jedhu waan hin jirreetu ka'aa jira.
dhorkiin laatamee jira sadarkaa jechuun danda'amuun murtiin laatame hin jiru jennee falmaa ture. Kanaaf dhorkiin kenname erga hin jiraanne dhorkiin ka'u hin jiru. Inni guddaan propoozaala mirkanaa'edha ajandaa ta'eetu kan laalamuu qabudha. Propoozaalli suni jaarsolii mana lubummaa Oromiyaa fi mana kiristaanaa walitti araarsina jedhanii gurmaa'an propoozaala siinodoosii dhaabbiitiif seensisantu jira. Propoozaalli suni siinodoosii dhaabbiitiin erga mirkanaa'ee booda siinodoosii waliigalaatti dhiyaateetoo kan mirkanaa'edha. Siinodoosiin propoozaala sanarratti tokkoffaa bal'inaan hin mari'anne dhoksaadhaan muddamaan jarjaraan waan inni murtaa'e bor nullee nu komachiisuu danda'a. Gaafii nama qaanessu hin qabnu, gaafii uummata guddaa qabna, gaafii mana lubummaa Oromiyaa caasaa sadarkaa Oromiyaa irratti hundaa'uu qaba jedheetu gaafatame waan ta'eef gaafiin akkanaa propoozaalichi qofti dubbifamee harka rukutamee gaafii murtaa'uu otoo hin ta'in bal'inaan irratti mari'atamee murtaa'uu qaba yoo ta'u sirnaan kan kooment irratti gochuun danda'amee miti. Qabeentaan isaa gaafii mana lubummaa Oromiyaa kan deebisuu miti. Tokkoffaa luboonni mana lubummaa Oromiyaa keessa jiran caasaa mana lubummaa waliigalaa keessatti ramaddiin hojii haa kennamuufii jedha. Ammas nuyi waa'ee ramaddii hojiin gaafanne. Luboota mana lubummaa Oromiyaa keessa jiran caasaa mana lubummaa waliigalaa keessatti akka ramadaman taasisuu jechuun naanna'an mana lubummaa Oromiyaa hooggantoota dhabsiisuu jechuudha. Inni biroo manni lubummaa Oromiyaa chaappaasaa ittiin hin fayyadamu jedha. Sadaffaan manni lubummaa Oromiyaa qabeenyaa isaa hundayyuu mana lubummaa waliigalaatiif deebisuu qabaa jedha. Afraffaan OCN afaan mana kiristaanaa ta'eeti itti fufaa jedha. Garuu ammoo hooggantoonni mana lubummaa Oromiyaa erga mana lubummaa waliigalaa seenanii OCN mana lubummaa Oromiyaa hoogganuu hin danda'u jechuudha. Kaayyoon itti TV'n OCN dhaabbate keessaa inni muummeen immoo kaayyoo mana lubummaa Oromiyaa lafa akka qabsiisudha. Uummanni Oromoo hundi kan waliin hiriiruu danda'eef jechuudha. Amma luba balaa Sinoodosii keessaa ofitti dabalee akka humna keenya jabeessinee itti fufnu fa'aa murtaa'ee OCN immoo nu jala jira nutu bulchaa inumaayyuu paappaasota godinarra jiran fa'aa nu jalatti akka deebi'an murtaa'ee waan akkasii nuu kaasanii turan kanarratti maal jettu isin? Propoozaalli waan isaan jedhan kanan jedhudha kanan isin jechaa jiru. Kanaafuu namoonni dhuunfaa waadaa nuu galanii miti dhimmi mana lubummaa Oromiyaa sirnaan seera qabeessaan kan murtaa'uu qabu. Kanaaf waan achirratti establish hin taane sana nuyi haasa'an establish godhanna jennee abdachuu hin qabu. Maaliifii itti abdachuus kan dandeessu waan seera qabeessa ta'edha. Wanni seera qabeessa ta'e immoo kan siinodoosiin murteessa yoo jettu siinodoosiin nuyi haala nu fayyaduun hin murteessine. Kanaaf kan waliigaluu dandeenyu kan falmuus qabnu qilleensa irratti osoo hin ta'in takka takkaan sararaan propoozaalicha sana dubbisnee isarratti yoon dogoggorellee kanan of sirreessuu danda'u isarratti hundoofne. Because waan hin murtoofne naala maaliidhaaf keenya mirga keenya jennee maaliidhaaf haasuu. Jalqaba torban kanarraa kaasee rakkoo nageenyaa daangaa naannolee Afaarii fi Somaalee gidduutti uumameen qaamoleen lubbuu namaa gaaga'aniiru. Rakkoo nageenyaa dhalate kanaan hojjettoota ministeera barnootaa dabalatee qaamolee kanaan namoonni 10 ajjeefamuu isaanii dura ta'an biiroo kominikeeshinii naannoo Afaar kaleessa BBC'tti himanii turan. Rakkoo dhalate kanaan naannoo Somaaleerraas namoonni 27 ajjeefamaniiru. Ittaantuun biiroo kominikeeshinii naannochaa adde Huba Ahmad rakkoon daangaa naannolee lamaan gidduutti uumamu kun kan bubbuleedha jechuun nutti himaniiru. ቆይቷል ከሁለት ዓመት በላይ ብዙ ሰው የሞተበት የድንበር ግጭት ነው ሊትጉንሰ ዳንጋ ወጎተ ለማ ኦል ትሬን ነሞኒ ባየነ ረቲ ዱአኒዳ ረኮ መቶታ ኦቦላን ታን አፋሪፍ ሶማሌ ግዱት ራወታ ጅሩዳ ወልትጉንስቺ አመስ ኢትፉ ፌጅራ ሰበቢን ኢብሰ ገዳ ኢትባፍኔፊስ ካን አማኩን አደዋን ተኤፊ ነሞኒ ኩዳን መጋላ ኬሰቲ ቆፋ አኩመ ጅራኒቲ አጀፈመኒዱ ነሞኒ አጀፈመን ለሚሌ ነጋዳ ወሉማ ገለቲ ገሩ ጉያ ሰዲ ኬሰቲ namoonni 27 ajjeefamaniiru. Rakkoo nageenyaa uumame kanarratti mariin uummata gama lamaanii akkasumas mootummaa waliinis waliin dubbiin jalqabamee ture. Ani qaamni sadaffaa gidduu seenee hokkora uumuu jira jedheen yaada. Nageenyi waaraan akka hin buune qaamni barbaadu jira. Qaamni jalqaba akka nagaan hin jiraanneef karoora baase ammallee akka nagaan hin buuneef socho'aa jira jedheen yaada. Uummanni garuu kan gaa'ilaan walitti hidhatee fi aadaa fi amantii tokko qabudha. Waggoota lamaan darban kana keessa namoota 400 gadi hin taanetu dhume qabeenyis akkasuma manceera. Wanta akkasii kun kan baay'ee nama gaddisiisu ta'ee qaamoleen wanta akkasii akka raawwatu godhan sammuu akkamii akka qaban jechan ittiin ibsuun qabu. Bu'aa siyaasaaf jedhamee uummata nyaatee hin bullee wal ficcisiisuun maaliin ibsuun danda'ama. Haalli naannoo rakkoon itti uumame sun amma nagaadha. Naannolee lamaan gidduutti akkasumas mootummaa federaalaa waliin ta'uun haasaan taasifamaa jira. Taateen tibbanaa kunis akkamitti akka uumame qoratamaa jira.
Odeeffannoo hanga ammaatti qabnuun namoonni dhimmichaan shakkamanii qabaman ifatti hin himamne. Humni raayyaa ittisa biyyaa namoota shakkaman qabeera jedhama garuu ani hin mirkaneessine. ይነገራል ግን እርግጠኛ አይደለም በእርግጠኝነት ልነግር አልችልም Oduun gaggabaabsisnitti himaa ministeerri dhimma alaa Hoolaand Heegitti ka argamu hoogganaa waajjira qoonsilaa Eertiraa uggurri ka darbe qoonsilichi karaa seeraan ala taheen lammiilee Eertiraa biyya alaa jiraatan irraa maallaqa walitti qabaa ture himanni jedhu erga irratti dhiyaateeti. Filannoo Taanzaaniyaatti gaggeeffameen paartiin mormituun cimaadha jedhamee filannicha hin fudhadhu jechaa jira. Dursaan garee mormituu Tunduu Liisuu wanti kaleessa gaggeeffame filannoo miti jedhan. Filannoo kanaan aangoorra akka jiran pireezidaant Joon Magfuuliin harka 100 keessaa 80 argachuun mo'ataniiru. France magaalaa Niis jedhamtu keessatti namoonni 3 billaadhaan waraanamanii ajjeefaman. Poolisiin akka jedhetti namoota ajjeefaman keessaa tokko dubartii yoo taatu namni akka jedhame kana raawwateera jedhamee shakkamee to'atameera. Somaaliyaatti hiriirri mormii France irratti gaggeeffame. France kaartuunii Nabiyyuu Mohaammed maxxansuu isheetiif akkasumas pireezidaant Emmanuel Macron ammoo gocha kana deeggaruu isaaniitiin ture. Ka hiriirtonni Moqodishootti daandiitti ba'uun alaabaa France dhidhiitaa fi gubaa oolan oduun kanu. Kadhumaatiin artistoota Oromoo badhaasuu fi jajjabeessuu kaayyafatee ka hundaa'e badhaasii Odaa Award kaleessa yeroo 4ffaa fi kennameera. Hundeessituun badhaasichaa Bashaatu Tolamaariyaam waa'ee badhaasa baranaa nutti himteetti. Badhaasa bara kanaa maaltu adda godha? Kan baranaa kun kan adda ta'u koronaan dhiibbaa guddaa fidee ture. Innis industirii aartii irratti illee dhiibbaa guddaa waan qabaateef akka baroota darban hojiiwwan baay'ee argachuu hin dandeenye keessumaayyuu gara fiilmiitiin tiyaataraan diraamaan baay'een hojjetamne garuu waldorgommii kana adda kutuurraa hojjechuuf murteessine malee wannoon isaa mijaa'aa ta'e miti yeroon isaa jechuudha. Hojii kana keessatti bu'aan ati argattu maali? Inni guddaan waltajjii aartii Oromoo jajjabeessu kana qopheessinee waggaatti al tokko namni walitti qabamee wantoota adda addaa hojiiwwan adda addaa hojjechuuf miira waldorgommii keessa seenanii wanta gaarii wanta qulqullina qabu wanta uummata Oromoo madaalu hojjetaniif haamilee kenna ta'eef isallee jijjiirama isaallee sirriitti ilaalaa jirra. Nuti waggaa tokko keessatti fiilmiiwwan 10 caalaa hojjetamanii yommuu baay'ee gammanna. Gara muuziqaatiin illee baay'inaan qofa osoo hin ta'in qulqullinaanis wanta gaarii hojjechaa waan jiraniif isallee ilaalaa waan jirruuf wanta baay'ee nama gammachiisudha. Ani garuu waltajjii akkanaa waltajjii uummata kana madaalu qopheessee namoonni achirratti argamanii wal kabajuu jaalaloo walii laachuu danda'uu isaaniitiin baay'een gammada. Filannoo isaa irratti immoo hudhaan si mudatu hin jiru. Ulaagaalee kan baasan abbootii seeraati. Nuti xiyyeeffannoo goonee kan hojjennu filannoo abbootii seeraa irratti. Ulaagaa ofii isaanii qabu. Isaan 70 kennu qabxii 30 immoo namoonni SMS dhaan filatanii isa walitti idaaniiti kan mo'ataa barru jechuudha. Barana nama meeqa badhaastanii kana keessatti immoo hirmaannaan dubartootaa maal fakkaatame? Kaataagoriiwwan muuziqaa qofa wal dorgomsiisne isaan keessa gara kaataagorii 11tu ture. Isa keessa badhaasa Odaa Award isa jalqabaa irratti yommuu laallu dubartoonni hammas jechuun ni jiru wal dorgomuu garuu mo'achuudhaaf hin dandeenye waan ta'eef lammaffaa irrattis kuni dhufnaan isa sadaffaa irratti erga laallee booda kaataagorii ofii isaanii uumneerraa kan dubartoonni qofatti dorgoman jechuudha. Odaa Awardiin kaayyoo inni geenama qabatee ka'ee milkaa'aa waan jiru sitti fakkaatame adeemsa haga yoonaa keessa darbeen waan galmasaa ga'aa jiru sitti fakkaata akkamitti madaalta? Oduun samoonii kana Odaa Awardidha. Kuniyyuu anaaf wanta guddaadha jechuun Odaa Award qofa osoo hin ta'in kan odeessan waa'ee aartii Oromoodha. Kun immoo kan dhufe cimina Odaa Award qaburraayi. Kun immoo anaaf wanta guddaadha. Ijoollee mo'ataniif kaadhimamtootaaf promooshinii guddaa akka ta'e yaada. Kanaan immoo isaan jajjabaatan. Sinoodosiin Itoophiyaa wal ta'uu irratti gabaasa bal'aa qabna. Koreen keenya akkuma jirutti jira. Inumaa'u akka durii kadhaadhaan odoo ta'in kadhatamne ulfinaa fi kabajaa addaati. Humna addaati.
Barreessaan qorichaa barsiisaa Haayila Mikaa'el Taaddasaa immoo murtee darbe morman isaanis dubbisneerra ajjeechaa naannoo Somaalee fi Affaar keessatti bana mudachaa jiru irratti gabaasa qaacessineerra. Odaa Awwood kan bara kanaa kaleessa ture waa'ee badhaasichaaf miira uumame hundeessituu badhaasichaa irraa odeeffanneerra. Waltajjii uummata kana madaalu qopheessee namoonni achirratti argamanii wal kabajuu jaalaloo walii laachuu danda'uu isaaniitiin baay'een gammada. Odeessaalee gaggabaa waliin dabaalee kan isiniif dhiyeessu an Hamzaa Hussein. Oduu jalqabaatiin adeemsi araaraa koree qindeessituu mana lubummaa Oromiyaaf qulqulluu Sinoodosii Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa raawwatamu jaarsoliin araaraa himan dhimma kanarratti dura taa'aa koree mana lubummaa Oromiyaa luba Balaayi Mokonnin dubbisneera. Durumaan gaafa kaanu koree kanaaf beekamtii nuu kennaa jenneen beekamtii nuu kennaa jennaan nu didan. Sinoodosiin rakkoo kana hiikuudhaaf yeroo 5 murteesseera. Koreen haa dhaabbatu jedhan. Koreen dhaabbatu nam tokkicha afaan Oromoo dubbatu keessatti hirmaatu hin horkabu. Kanaafuu amma maal ta'e nuyi gadi baanee too'ii of ijaarra. Gaaffin isin kaasa sirriidhaa garuu dhiifama gaafadhaa jedhan. Hin gaafannu ennee baane. Ergasii nuyi of cimsaa of addarajaa aanaa godinatti turre. Amma maalirratti walii gallaseeti. Addaraaj komiteen kun akkuma jirutti ta'ee liqaawunti gubaa irraa Sinoodosiin namoota muraasa nutti dabalee too'ii qoratamee akka dhiyaatu. Kana qaamni Sinoodositti waliigalteen godhamee qaamni Sinoodosiin kana milaata gubaa irraa dhiyeessee fi qulqulluu Sinoodosiin immoo kanuma mirkaneessu. Koreen keenya akkuma jirutti jira. Enumaa'uu akka durii kadhaadhaan odoo ta'in kadhatamne ulfinaa fi kabajaa addaati. Humna addaati. Fakkeenyaaf ejjiwaan tokko bitaa sitti no. Koreen kunii fi jedha. Koreen mana lubummaatii fi jedha. Paappaasonni godinaalee jiru wajjin ta'anii karoora baasanii. Bulchiinsa nutu geggeessa jechuudha bakka. Waan ta'uu qabus immoo wajjiniin jedha. Kanaaf nuti yoomiyyuu ala gaaffiin keenya kabajaa wajjin simatamne ji'a 3 qabnee mari'achaa turre har'umaa miti. Kan biraama wanta akka ifa ta'u kanan barbaadu Sinoodosiin mana lubummaa Oromiyaa irra dhorkaa kaa'ee ture irraa kaasee jedha. Oduchi maal jechuudha kun mee? Akkan hojjenne, akka sossoone, akkan qaddasne, akkan eebbisne an jedhuudha ka. Angoo lubummaa keessan qabameedha ka. Hin hojjetinaadha ka. Namni tokko wannan gallee olii gadi laaqa. Nuyi duraanuu nu yalaan qabamne jenna. Amma garuu ijoollee keenya irratti daangessuun angoo isaanii qabuun sirrii miti. Kuni dogongora kaasne jedhan. Amma manni lubummaa Oromiyaa isin qabattanii kaatanii gareen keessan irratti qabsaa turtan kuni afaan Oromootiin tajaajilli akka kennamuudha. Kanaan dura siree deebinee hojjechaa turre. Garuu Sinoodosiin kan jechaa ture addatti bataskaana addaa kan Oromiyaa hundeessuudhaaf malee afaan Oromoon tajaajiluuf miti kan jedhu komii garaa kaasaa turan. Amma fuulduratti qormaati kun isin mudatu jechuudha. Hundumaa irratti walii galame akkasin fuulduratti deemtan. Kana kaan Sinoodosii gammachiise maalooyi nuyi bataskaana biraa uufuu malee kana cimsuudhaa hoo ta'e immoo angoo hundumaas qabnu hundumaa isinii kenninaa bajata isinii kenninaa nuun jedhan kanaa mitiire kanan nuu galee jedhan kanaa mitiire nu waraar duraan lolli keenya maali bataskaana biraa hundeessuu fi paatriyaarkii shoommachuu fi Sinoodosii biraa uumuu fi nuun jedhan waggaa tokkicha hunda nu laalan hin goonenu bataskaana biraa isa hubatan gaam nuti kaayyoon keenya dhugumaa sitti muyi bataskaanni tuni bataskaanni Ortodoksii Oromiyaa keessatti Oromoo fakkaachuu qabdi biyya Tigreetitti Tigree biyya Amaaraatti Amaara fakkaachuu qabdi afaan uummataatiin aadaa uummataa kabajjee haa jiraattu kana kaayyoon keenya namoonni naannoo sanitti dhalatan haa tajaajilanii kanarratti walii galle. Kanaafuu kaayyoo keessan irraa duubatti hin deebine akkuma kaatan itti huftuu sanuma irratti walii galame jechuudha. Itti fufnaa hanga turiitiin odoon tan isaa ol sadarkaasaa isaa oliin kan ta'e. Mana lubummaa Oromiyaatti barreessaa kataana bukaatoon seeraa barsiisaa Haayila Mikaa'el Taaddasaa murtee darbeerraa mormiin qaba jedhan wiixinee walta'iinsaa dhiyaatee iftoomina kan hin qabneedha jedhu. Tokkoffaayi dhorkiin hooggantoota mana lubummaa Oromiyaatti darbee ka'ee jira inni jedhu waan hin jirreetu ka'aa jira. Dhorkiin laatamee jira sadarkaa jechuun danda'amuun murtiin laatame hin jiru jennee falmaa tura. Kanaaf dhorkiin kennamee erga hin jiraanne dhorkiin ka'u hin jiru. Inni guddaan propoozaala mirkanaa'edha ajandaa ta'eetu kan laalamuu qabudha. Propoozaalii suni jaarsolii mana lubummaa Oromiyaa fi mana kiristaanaa walitti araarsina jedhanii gurmaa'an propoozaala Sinoodosii dhaabbitiif seensisantu jira. Propoozaalli suni Sinoodosii dhaabbitiin erga mirkanaa'ee booda Sinoodosii waliigalaatti dhiyaatee kan mirkanaa'edha. Sinoodosiin propoozaala sanarratti tokkoffaa bal'inaan hin mari'anne dhoksaadhaan muddamaan jarjaraan waan inni murtaa'e bor nullee nu kumachiisuu danda'a gaafii nama qaanessu hin qabnu gaafii uummata guddaa qabna gaafii mana lubummaa Oromiyaa caasaa sadarkaa Oromiyaa irratti
hundaa'uu qaba jedheetu gaafatame waan ta'eef gaafiin akkanaa piroopozaalichi qofti dubbifamee harka rukutamee gaafii murtaa'oo otoo hin ta'in bal'inaan irratti mari'atamee murtaa'uu qaba yoo ta'e sirnaan kan koomeent irratti gochuun danda'amee miti qabeentaan isaa gaafii mana lubummaa Oromiyaa kan deebisu miti. Tokkoffaa luboonni mana lubummaa Oromiyaa keessa jiran caasaa mana lubummaa waliigalaa keessatti ramaddiin hojii haa kennamuufi jedha. Ammas nuyi waa'ee ramaddii hojiin gaafanne luboota mana lubummaa Oromiyaa keessa jiran caasaa mana lubummaa waliigalaa keessatti akka ramadaman taasisuu jechuun naanna'an mana lubummaa Oromiyaa hooggantoota dhabsiisuu jechuudha. Inni biroo manni lubummaa Oromiyaa chaappaasaa ittiin hin fayyadamu jedha. Sadaffaan manni lubummaa Oromiyaa qabeenyaasaa hundayyuu mana lubummaa waliigalaatiif deebisuu qabaa jedha. Afraffaan OCN afaan mana kiristaanaa ta'eeti itti fufaa jedha. Garuu ammoo hooggantoonni mana lubummaa Oromiyaa erga mana lubummaa waliigalaa seenanii OCN mana lubummaa Oromiyaa hoogganuu hin danda'u jechuudha. Kaayyoon itti TV'n OCN dhaabbate keessaa inni muummeen immoo kaayyoo mana lubummaa Oromiyaa lafa akka qabsiisudha. Uummanni Oromoo hundi kan waliin hiriiruu danda'eef jechuudha. Amma luba balaa Sinodoosii keessaa ofitti daballee akka humna keenya jabeessinee itti fufnu fa'aa murtaa'ee OCN immoo nu jala jira nutu bulchaa inumaayyuu phaaphaasota godina irra jiran fa'aa nu jalatti akka deebi'an murtaa'ee waan akkasii nuu kaasanii turan kanarratti maal jettu isin? Proposaalli waan isaan jedhan kanan jedhudha kanan isin jechaa jiru. Kanaafuu namoonni dhuunfaa waadaa nuu galanii miti dhimmi mana lubummaa Oromiyaa sirnaan seera qabeessaan kan murtaa'uu qabu. Kanaaf waan asirratti establish hin taane sana nuyi haasa'an establish godhana jennee abdachuun qabna. Maaliif itti abdachuus kan dandeessu waan seera qabeessa ta'edha. Wanni seera qabeessa ta'e immoo kan Sinodoosiin murteessa ta'u jechuudha. Sinodoosiin nuyi haala nu fayyadnu hin murteessine. Kanaaf kan waliigaluu dandeenyu kan falmuus qabnu qilleensa irratti otoo hin ta'in takka takkaan sararaan piroopozaalicha sana dubbisnee isarratti yoonin dogoggorellee kanan of sirreessuu danda'u isarratti hundoofne. Because waan hin murtoofne naala maaliidhaaf keenya mirga keenya jennee maaliidhaaf haasuu. Jalqaba torban kanarraa kaasee rakkoo nageenya daangaa naannolee Afaariif Somaalee gidduutti uumameen qaamoleen lubbuu namaa gaaga'aniiru. Rakkoo nageenyaa dhalate kanaan hojjettoota ministeera barnootaa dabalatee qaamolee kanaan namoonni 10 ajjeefamuu isaanii dura ta'an biiroo kominikeeshinii naannoo Affaar kaleessa BBC'tti himanii turan. Rakkoo dhalate kanaan naannoo Somaaleerraas namoonni 27 ajjeefamaniiru. Ittaantuun biiroo kominikeeshinii naannochaa adde Huba Ahmad rakkoon daangaa naannolee lamaan gidduutti uumamu kun kan bubbuleedha jechuun nutti himaniiru. ቆይቷል ከሁለት ዓመት በላይ ብዙ ሰው የሞተበት የድንበር ግጭት ነው ሊትጉንሰ ዳንጋ ወጎተ ለማ ኦል ቱሬን ነሞኒ ባየነ ረቲ ዱአኒዳ ረኮ ኡመቶታ ኦቦላን ታን አፋሪፍ ሶማሌ ግዱት ራወታ ጅሩዳ ወልቲጉንስቺ አመስ ኢtti fufee jira sababiin ibsa gaddaa itti baafneefis kan amma kun adda waan ta'eef namoonni 10 magaalaa keessatti qofa akkuma jiranitti ajjeefamaniiru namoonni ajjeefaman lammiilee nagaadha walumaa galatti garuu guyyaa 3 keessatti namoonni 27 ajjeefamaniiru. Rakkoo nageenyaa uumame kanarratti mariin uummata gama lamaanii akkasumas mootummaa waliinis waliin dubbiin jalqabamee ture. Ani qaamni sadaffaa gidduu seenee hokkora uumu jira jedheen yaada. Nageenyi waaraan akka hin buune qaamni barbaadu jira. Qaamni jalqaba akka nagaan hin jiraanneef karoora baase ammallee akka nagaan hin buuneef socho'aa jira jedheen yaada. Uummanni garuu kan gaa'ela Sasaabirru Baarootumsaa Elomoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa Abishee Garbaa Hayilee Fidaa Maannoo Mazannir Hayila Maariyaam Gammadaa Garasuu Dhukii Asaffaa Shaaroo Lammii Bakar Abdii Caalii Shonee Olii Qaadingilii